Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi harjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Kakuu addaa Aliis waliin. Gaafa tokko ganama Aliis sirni addaa bu'aa qabu tokko mana keessatti akka raawwatamu natti himte. Halkan keessaa sa'aatii 8tti annuu yookaan daa'ima baay'ee diqqoo kan taate daaddeen yookaan harkaan kan deemtu kan lubbuun jirtu fiddee dhufte. Osoo an argu Aliis quba ishee ija daa'imaa yookaan ija annuu sanaa keessa galchitee ija ishee lamaanuu keessaa baaste. Iyyi daa'ima sanii onnee kiyya baqaqsuu gahe. Kana booda daa'ima sana billaadhaan qaama ishee guutummaatti kukkuttee tirii keessa keessee wadhu nyaadhu naan jette. Anillee rifuuf sodaa guddaan qabamee kun ijjuma gonkumaa hin ta'u jedhee ni dide. Diduu kiyya kana dhageettee baay'ee aarte. Ila hamaan na laalte. Anillee adoo wanti hamaan biraa natti hin dhufin filannoo biraa hin qabu jedhee foon daa'imaa san nyaachuu dhiigalli arraabuu jalqabe. Kanaan duuba akkas naan jette. kun anaaf si gidduutti kakuudha. Waan an tolcheef tolchaa jiru kana ammaan boodas kan tolchu nama tokkottuu hin dubbattu. Gaafa garuu dubbatte ofumaa du'a ofitti faradde jechuudha. Ofumaa du'a ofitti murteessite jechuudha naan jette. Yoo kana naan jettu guddaa rifadhe. Kana dhaga'een duuba wanti addaa tokko keessa kiyyatti uumamuu jalqabe. Aga ofii kiyya to'achuu hin dandeenyetti jirjiiramuu jalqabe. Gorsa of eeggannaa haadhotiif abbootii kiyyaaf akkas isiniin jedha. Hojjettoota manaa keessan hin beektanii? Ka'umsi isaanii eessa? Warra isaanii amantaa isaanii hoo? Ijoolleen keessan eessa? Eenyu waliin oolti? Dhuguma hin beektanii? Ijoollee keessan xixiqqoo isaanitti dabarsitanii kennisaan duratti waa'ee hojjettuu yookaan hojjetaa manatti qacarattanii waan beektanu qabdanii? Dhuguma kana yaaddanii beektanii? Mee yaadaa. Aliis daa'ima diqqittii amma ila keessaa baastee billaan kukkuttee na nyaachiste kana eessaa fidde? Abbaa kiyya haadha kiyya qabadhu. Hojjettoota keessan to'adhaa. Oolmaa ijoollee keessanii to'adhaa. Kanaafuu warra kiyya dubartiis ta'e dhiiras nama mana keessanitti qaxarattan kamiyyuu duuba nama sanii haala isaanii hundumaa sirriitti qo'attanii beekuu qabdan. Eega kana hundumaa goote Aliis miseensa guutuu hojii dukkanaa kana akkana goote mirkaneeffatte. Kana booda
akkaan of danda'ee hojjedhuuf mana biraa qofaatti anaaf barbaaddee meeshaa barbaachisaallee itti naaf guuttee hojii kee jalqabi naan jettee addaan baane. Kakuu biraa biyya Hindiitti. Xalayaan lammaffaan akkaan walga'ii isaan irratti kallattiin itti hirmaadhuuf biyya Hindii magaalaa Niw Delhii irraa naaf ergame. Garuu walga'ichaaf deemuun duratti ulaagaalee asii gadii akkan raawwadhuuf natti himame. Akkas naan jedhan, udaan yookaan faalawaa namaa nyaadhu, hantuutaaf waan biraa kan du'ee ajaa'eefaa nyaadhu, akkasumas halkan gara bakka awwaalchaa deemiitii hafuurota hamoota yookaan ergamoota keenya wajjin walqunnamtii saalaa raawwadhu naan jedhan. Isa asiin gubbaatti tuqame kana raawwadheen duuba dubartii fooniin jirtu yookaan nama wajjin walqunnamtii saalaa gonkumaa akka hin raawwanneef dhoorkame. Ana dhooggan. Yeroo kana ani hojii jalqabee ture. Daldalaa kontiroobaandii cimaa ta'eera. Xalayicha isaaniif deebisu irratti waan isaan jedhan akka raawwadhee fi garummoo akkamitti akka gara biyya Hindii dhufuu danda'u hin beekuuti, kanaaf gargaarsa keessan barbaada jedheen. Yeroo daldala kontiroobaandii kana hojjedhu immoo humnoonni kunniin naan duba jiran waan ta'eef warra gumrukii yookaan qaama mootummaa meeshaan seeraan alaa kan gara biyya keessaa seenu dhorku wajjin rakkoo tokkoyyuu hin qabu ture. Amma birrii guddaa argachuu jalqabeera. Yeroon rakkinnaatiif beelaa kan daaraa fi hiyyummaa sun darbeera. Garuu immoo gaaffiin kiyya kun haga yoomiitti itti fufa? Gaaf tokko mana kiyya cufadhee bahee galgala gaafan deebi'u namni tokko mana kiyya keessa taa'eeruun arge. In rifadhe, in sodaadhe. Inni garuu ati Amaanu'eel Amoots miti naan jedhe. Anillee jedhee deebiseef. Innillee gara Hindii akkas geessuuf ergamee dhufe kanaaf qophaa'i naan jedhe. Anillee mana kiyya hundumaa cuccufee qophii kiyya hundaa xumuradhee isa bira taa'ee ajaja itti aanu eegachuu jalqabe. Innillee harkaan yoona tuqu akka waan mandiisuun yookaan bakakkaan yookaan mabraqiin nurra bu'ee tasa achi barnee turtii muraasaan booda biyya Hindiitti magaalaa Dahidaa jedhamu galma namni baay'een itti walitti qabamee nu eeguun baane. Achiin galmee tokko fuudhanee bakka duraan maqaan kiyya itti barreeffamee jirutti akka an mallatteessuuf na gaafatan. Anillee hin mallatteesse. Saniin booda foon namaa gabateetti yookaan qoreetti, dhiiga namaa immoo okkotee diqqoo takkatti naaf fidane. Maanqorqoriyaa duwwaa wanti fakkaatu immoo nama hundumaattuu kenname. Achiin duuba namni mataa hin qabne tokko wal makaa foonii fi dhiiga namaa achitti nuuf waraabe. Shaamaan adda ta'e tokko in gabbata ture. Sandalootaa fi ixaanotni adda addaallee in aarfaman turan. Kana booda qormaanni cimaan tokko natti dhufe. Boolla yookaan gongomaa haga meetira 200 gad dheeratu kan keessi isaa bofa gosa adda addaatiif bineensota garaa isaaniitiin lafa jala loohaaniin guutametti ana ergan. Warri kun duudiin ana rakkisuuf warra qophaa'an turan. Rakkina kana keessatti garuu iyya tokkoyyuu dhageessisuun hin eeyyamamu. Qormaata san kufuun adabbii du'aa namatti fida ture. Turtii hagaa olii rakkisaa guyyaa 7 duuba gara bakka biraa naannoo bosona Hindii jedhamutti na geessan. Bosona kana keessattis ergamoota seexanaa adda addaa bifa adda addaa qaban kan simbira koolan qabne fakkaatan, kan fuulli isaanii fuula sareetiif adurree kan fakkaatu dhagge. Bosona san keessatti gongomaa yookaan holqa simbirroota kanneen qofaan banamutu ture. Holqa kanas naaf bananii na seensisan. Waan as keessatti argi ibsisaaf guddaa na rakkisa. Wantoota adda addaa nama fakkaatan kan garuu eegee qaban, kan bifa adda addaa qaban dhagge. Kunillee addee rakkinnaa cimaadha. Gahaannam giddu galeessa jedhamee ibsamuu hin danda'a. Guyyaa 7 bakka kana tureen booda gara bakka biraa kitaaba xinqoolaa itti dubbisisanitti ergame. Kitaabota lamaanis dubbise. Tokkoffaan hiikni isaa badii kan jedhamu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo jireenya yookaan fayyina kenniisa kan jedhamu ture. Achiin kitaabbilee dabalataa naaf kennamaniin booda gara manaatti yoo deebi'u
kutaa wanneen armaan gadiitti an tarreessu kana qaban akka qopheessuuf ajajame. Isaanis dhiiga namaa okkoteetti, lafee namaa, koola yookaan koochoo rumichaa yookaan arraaqessa waan du'ee ajaaye nyaatu, akkasumas gogaa bineensota bosonaa, akkasumas gogaa bofaa, akkasumas biyyee dimaa okkoteetti akka qopheessu ajajame. Kana booda nyaata addaa kanneen malee nyaata namni nyaatu akka hin nyaanneef ajajamee shaakala kana hundumaan booda gara Naayijeeriyaatti deebi'ee dhufe. Gara mana kiyyaattis deebi'ee gale. Jireenya bara kakabatuufi malee akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi duratti malee akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi duratti sileef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaadha beellamaan baay'eessi sileef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaadha beellamaan baay'eessi kootu garasaa kootu. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna. Osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Antii kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Ubdeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa. Nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa. Gooftaa gara isaa gooftaa, isa waajjira gooftaa.